Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijirra jirtu ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbi guddaan isin haa dhaqqabu. Hordoftootaan barsiisaa tuubii bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbi guddaan isin haa dhaqqabu irra deebi'ee har'aan tanaa waa addaa takkan isiniif qabadhe dhufee akka itti fuula jawaala keessan akka miidhagsiifattanii itti bareechifattan isinitti agarsiisa. Waan kana jalqabuun duratti warra YouTube biyyaaf haarawaa taatan dhaqaa subscribe barsiisaa tuubii jaa itti barreessaa subscribe godhaa jechuudha. TikTok jalaan seenuu ni dandeessini. TikTok jalatti illee isin maxxansaa viidiyoon yoo isinitti dheerate achumaan gad seentanii subscribe gootanii yoo isinitti tole like gootanii daawwattanii jechuudha. Akkuma beekamu liinkii jalaan isiniif kaa YouTube jalaan isiniif kaa achumaan gad xooyitanii gad buufattan karaa salphaadha isinitti ulfaatu. Akkuma beekamu namaa gad hin bu'u. Namaaf gad hin bu'u Google seenanii nama tokko malee namni gad buusuu dadhabee jira waan ta'eef mee duraan dursee akkam gootanii yeroo gad buufattan akkamitti isinii fidaa isinitti agarsiisa. Yeroo gad buuftan akkatti isinii fidaa walaa inni kana qo'imee antitti haaromseetiin isinitti agarsiisa. Yeroo gad buuftan inni akkatti isinii fidaa inni seentanii yeroo seentan fuuldura ni gartan jeetii yaada. Bootaan gad dhohitanii as gad dhohitanii samboo deebitanii jettaniini samboo damas jettaniini samboo bakka tana gad dhohitanii sambooda mastaaqaadhaa as gad dhohitanii irraa deebitanii fiduu qullaalitti guddisaa irraa xiqqeessa kun akkasitti achii itti guddiftan itti guddisa yoo irraa xiqqeessa irraa xiqqeessa asumarra bareedaadha garuu jeeti bakka tana gad dhohitanii ni filattan amma afuraffaan natti tola. Kan amma kaameratti hin dhiifadha. As to'atan irraa deebitanii akka itti irra kaayyatan as to'atan nafa xarafa gubbaa haala. Samboota as gad to'atanii lama isin filachiisaa gubbaa kana to'atanii irra kaayyadha jechuudha. Ni gartan jedhii yaada. Amma nulaa hanganuma liinkii isaa fudhatanii YouTube jala isin kaa'aa YouTube jala liinkiin seentanii liinkii YouTube kiyyaa jala ni seentanii akkuma YouTube jala seentaniin olaal barsiisaatu beektanitti barreessitanii barsiisaatu beektanitti barreessitanii yeroo akkanatti itti barreessitan akkatti noo isin dhufee jira. Noonni kana waan ta'eef gad dhohitanii yeroo seentan viidiyoo nulaala amma YouTube banadhee gad dhohitanii rakkaatu jira jirtu hora. Liinkiin isa liinkii jechuun saniif isinitti agarsiisuu barbaade liinkiin nulaala asuma gad dhohitan liinkiin beektan jeetii yaada. Liinkiin nulaala bakka tana gad dhohitaniituma as jala gad dhohitaniituma nulaala ni gartan jeetii yaada. Liinkiin gartan jeetii yaada nulaala bootaan gad dhohitaniituma gisee YouTube dura akkas seentan akkatti isinii fidaa waan ta'eef isinas gad dhohitan waan xiqqoo tuqaatanidha. Isas gad dhohitan as jala liinkiin as jala irrattis gad dhohitan yoo buufattan jechuudha. Amma dura isinii maxxansanii amma isinii maxxansa. Hordoftoota kiyyaa waan noo jirtaniif hedduu takka galatooma.